daa'ima waggaa tokkoo nu qabnu obbukkee keessee utuu boqqolloo buusaa jirtu rasaasaan itti dhukaasanii dha'anii na jalaa ajjeesanii. Kanaan dura immoo anaan torban dura na reebanii na caccabsanii harka koo walitti hidhanii bakka shaneen jirtu beekta jedhanii reebanii na caccabsanii hojii hin danda'u, hollitee gabba'uu hin danda'u. Eenyutu itti dhukaasee ajjeesse? Waraanuma raayyaa ittisa biyyaa ofiin jedhutu itti dhukaasee na jalaa galaafate. Akkamittiin isaan ta'uu bartan? Yeroon ilaalu isaan sokkaniiru, ajjeesanii sokkaniiru. Daa'imni waggaa tokkoo ishee qaqqabdii, reeffa ishee bukkee teessee qaqqabdii, achuma reeffa ishee kaafadhanii. Otoo maal hojjettaniiti dhukaasni kun kan irratti baname? Isheedhumatti akeekanii itti dhukaasan malee humni lamaan walitti dhukaasaa ture guyyaa sana tokkollee hin jiru ganda sana keessatti. Maaliif isinitti fakkaata? Isheenis waan goote hin qabdu, anis waan an godhe hin qabu. Nuyi kaleessa yommuu fayyaa kootii fi humna kootii nan hojjedhee jiraadhan ture. Amma immoo isaantu cabsee manatti nagashee ishee na gargaartu, dhala koo ijoollee koo gargaartu immoo itti dabalanii na jalaa galaafatan. Qonna keessa jirti isheen malee wanti tokko hin jiru. Caakkaan hin jiru. Caakkaan guddaan nama dhoksullee hin jiru. Namni gamaa gamanaa qonnaa isaa qotataa, hojii isaa hojjetataa, darbuudhuma laqanii itti dhukaasanii ajjeesanii darbani. Jiruun keessa maal fakkaata ture? Maaliin jiraatu ture duraanii? Ani hojiin namaa hojjedha. Hojii guyyaa yommuun fayyaa qabu, yommuun otoo isaan narreebin dura fayyaan qaba. Hojii namaan hojjedhee ijoollee kana qallabaa, isheenis karaa ishee waan dandeesseen akkuma dandeessetti hammuma dandeessee humna isheetii nama bira ooltee waa fuutee galtii. Anis akkasuman jooree ijoollee kana mana namaa maragee, yeroo bokkaan roobu mana maragee, yeroo bonaammoo muka falatee humnaan jooree jiraadha. Ammoo qofaatti na dhiiftee, ijoollee natti dhiiftee falattee maalan godha. Qaama mootummaarraa namni dhufee isin dubbisa jira? Namni tokkollee dhufee nun gaafanne maal godhu, waan godhanoo godhaniiru maal na gaafata. Namoonni miidiyaa hawaasaa irratti maqaa keessan kaasantu jiranii. Namoonni deeggarsaaf isin bira dhufan jiru? Eeyyee deeggarsa sii goonaa, jabaadhu, si cina jirraa, ijoollee kana sii guddifnaa, hamma dandeenye si bukkee dhaabbannaa, miidiyaa hawaasaatiifis gadhiifneerraa, qofaa keen guddiftuu. Uummata miliyoona 60tu jira. Hin yaadda'inii jedhaa jiru kaa isaanillee. Maaliif isin reebanii jettanii turtanii? Shanee argitee taati lafa shaneen jirtu nutti mii jedhanii. Ani hojii humnaan olii gadi jooraa, lafa shaneen jiru hin beeku, hin arginesi. Jennaan argitee hin argine jettaa jedhanii na garafan. Egaa ulee isaan ittiin nadhaanis erga gaafa sanaatii Oroomatti hin galle namni koo caccabee miidhamaa kooti. Ani miidhamaadhaanii ittuu naa dabalanii malee. Amma maal keessa jirtu? Dhukkubsatanii ciisaa jirtu moo maal keessa jirtu? Mee sana booda warraan keessan du'anii maaltu jira mee? Homtuu hin jiru. Amma ani ofii koo danda'ee yeroo biyyi deemee hojjetatu kaleessa isheetu ergan caccabee isheetu na gargaara. Ijoollee kana xoora turee gargaara turee. Amma immoo itti dabalee isheen gabbaatee sanyii guuftee ijoollee kana silaa abdii borii kanan eeggadhu kanan abdadhu ammallee na jalaa jaamsanii an abdiin koo citeeraa ijoollee kana guddisuu danda'u. Jabaadha. Miti rabbi jiraate.
Jajjabaadha rabbi jira. Waan isin gaafadha obsaa. Ana laaloo assaabiiti ganda kellee birbisi. Ana laaloo assaabiiti. Duraanoo naannoo sanatti maaltu ture? Hawaasa naannoo irratti akkasumatti dhukaafamaa ture moo maal naannoo sana maaltu ture mee sana dura otoo haadha warraa keessan ajjeesan? Duraan iddoo garaa garaatti ganda kanarrattis wal rukutaniiru. Ganda garbiraattis wal rukutaniiru. Garuu gaaga'amni kun uummata baay'ee miidheera yeroo sana egaa lolatu ture yeroo sana garee lamaan walitti dhukaasaa turanii egaa amma immoo omti tokko iyyuu utuu hin jiraatin rukuttaan tokko utuu hin jiraatin dhukaasi tokko utuu hin jiraatin daa'ima bukkee isheetti galaafatanii deeman. Mee dhumarratti kan isin gaafadhu haati warraan keessan hariiroo shanee wajjiniin qabdu jedhamanii akka miidhaan isinirra ga'e kaaftaniiti. Dhuguma isinoo hariiroo hidhattoota warra bosona jiran wajjiniin hariiroo qabdu? Waan tokko illee hin jiru ani hin beeku. An nama poolotikaas miti nama humna isaatiin jooree jiraatudha. Isheenis akkasii namarraallee nama dhuunfaarraallee keenya tokkoon qabdu jibbinsa tokkoon qabdu. Anillee akkasuma waa'ee poolotikaas waan an beeku hin qabu. Nan dhagaa walitti dhukaasan iddoo akkasiitti jechuun dhagaa malee keessatti hirmaadhee hin beeku hin dhageenyes haasaa kanan gurra kootiin dhagaa malee. Gara mana murtiittoo dhimma isaa fudhachuudhaaf yaaltaniittu amma yoonaatti maaltu jira sana booda eddaati warraan keessan du'anii? Maal egaa anoo gadda keessan jira. Silas immoo seerri komaandi poostiidha. Namni du'e hin gaafatamu. Kanaan duras namoonni du'anii turan ajjeefamanii turan waraanuma kanaanii namni gaafate hin jiru. Eessattan iyyadda komaandi poostiidhaan bulu jedhaa jiru waan ta'eef lafanitti iyyaddu waaqayyotti ni iyyadha malee waaqaa. Isa lafa kanarratti na uumee na rakkisetti ni iyyadha malee maalittan iyyadhas raku. Maaltu akkasiniif ta'uu barbaaddu amma? Ani ijoollee kana guddisuu hin danda'u. Ofii kooyyuu jiraachisuu nama hin dandeenyedha. Ijoollee kana guddisuu miti keessumaa ammoo daa'ima wallaaltuu isheen waggaa tokko mar'ummaan koo na gubdu waan deemtetti fakkaatee galtuu haati keenya naan jedhee mar'ummaan koo na gubaa. Ani waan barbaadu ijoolleema kana guddisuudhaaf namni hundumtuu hamma danda'e akkana gargaaru malee maalan godhanii wanta godhu hin qabu. Ulfaadha galatooma yaada naa kennitaniif jajjabaadhaan isiniin jedha. Dhimma keessanii namni hordofaa akka jiru quban qabaa. Jabaadhaan isiniin jedha. Wayyaa ta'a ulfaadhaa isinillee jiraadha.